Dhugaa dubbachuu fi ayyuun baay'ee tokko na gaddisiiste baay'ee tokko gara na nyaatte maaliif jennaan sin barbaadu deeminarraayi sammuun koo na cinqamee sammuun koo baay'ee tokko na dhiphate waan ta'eef akka tinarraa deemtuun barbaada akkasumas eenyu jedhee mucayyoo ishee tokko ishee illee borii waamee ofirraa geggeessaa malee sammuun koo na dhiphate jedhee ayyuu waameetu geggeesse jechuudha ofirraa egaanii ayyuun baay'ee tokko dhugaa rabbii amala godhattee tasgabbiidhaan itti haasofte jechuudha. Ayyuun illikii namaan qabatti malee osoo namni aarsuu baatee otuu ijoolleettiin illee aarsuu baatanii akkasumas namni immoo koomentii jalatti ishee aarsuu baatee dhugaa rabbii sadarkaa kanarra hin geessu turte namni koomentiidhaan nama jajjabeessu hin jiru namni nama gorsu hin jiru bakka nama arrabsanii itti qara nama balleessu malee namni nama gorsu hin jiru tu gorsanii dhiisi wanta akkasii sirrii miti irraa deebii jedhaniini. Silaan deebiti turte isheen garuu illikii qabatti xiiqii namaan qabatti jechuudha ayyuuni malee amalli ishee baay'ee tokko nama gaariidha namni itti sixxeenii beektanii hedduu nama amala qabdudha akka miidiyaa kanarraa miti tasgabbooftuun talaati dhugaa rabbii amooniyyuu dubbatee jira waan ta'eef baay'ee namatti tolti baay'ee bakka kabaja namaa beektii xiqqaas guddaas hin kabajji jechuudha akka durboota warra kaanii arraban taaniin dubbatti amma isheen ofuma ishee maqaa obballeessiti malee ofuma isheetii maqaa obballeessiteetu waan fedhe gooti malee illikii namaatii fi takka nama narrabsiti hin baala goofti nargitu sirbuma ishee sirbiti tiktookii kanarraa jechuudha yoo taphatte immoo dhufte ijoollee wajjin taphatte malee isheedha afaan baalagee haasa'u hin agarreen dhugaa rabbii tokko akkatti nama rabsu argitan miti isheen kabaja qabdii ulfinayyuu namaaf beetti jechuudha ayyuu keenya qaalii abshirii homaa miti. Rabbiin waan sii kaa'e hin dhabdu waan rabbi sii kaa'e waan rabbi sii qoode hin dhabdu waan ta'eedhaaf rabbiin siif laaffisu waaqni itti amante siif laaffisu waan hundumaa waan sitti jabaate bitaa sitti galee hundasaayyuu rabbiin siif laaffisu waaqni itti amanattu siif laaffisu ma yaadda'ini jireenyi biyya lafaa bu'aa ba'ii qaba tokko gammachuu qaba tokko gadda qaba tokko boo'icha qaba waa hedduu jira gaan beekta waan ta'eef kanaafuu rabbi obsasiifaa kennu homaa sitti hin dhagahamini siin jedha akka kootti hedduu tokko aarteeti kan isheen deemte garuu amala qabeessaanidha kan isheen dubbattee addaan ba'an jechuudha kan hunda kan godhe akkan isinitti uummata koomentiitii fi ijoolleetti reebdee sanadha illikii keessa gashe malee illikii keessa hin galtu isheen jechuudha kanaaf hundaafiyyuu jechuudha rabbiin fayyaa godhu dhugaa rabbii sababii amala gaarummaa qabduufiyyuu waggaa tokko gidduutti feemesii taate dhugaa rabbii sababii amala gaarummaa qabdu warroota waggaa meeqa tiktookii kanarra taa'u waggaa meeqa yuutuubii irra taa'u caalaa kaleessa dhufteeti kan ishee waggaa tokkotti dhufte guddattee jechuudha amala ishee amala gaarii waan qabduu fi amalli ishee miidiyaa irratti qabduu fi amalli isheen keessaan qabdu garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha intala kabaja qabdu intala naamusa qabdu intala qe'ee warra guddaatti guddatteedha jechuudha hin beektu isiniyyuu maaliin isinitti maamiti. Kanaaf ayyuulee tiyyaa bareedduu tiyyaa obsi hundumaayyuu obsaan dabarsu homaa sitti hin dhagahamne homaallee sitti hin fakkaatanii siin jedha waan sammuun kee ajajee waan sammuun kee godhe viidiyoo nu dalagi homaa sitti hin dhagahamne viidiyoo waan feete dalagi ijoolleen si jaallatti waan ta'eef dhuftee si ilaalti kan si jibbus akkuma jiru kan si jaallatus hin jiraa jechuudha hundi kun nama jaallatu hundi kun immoo nama jibbu jechuudha namni akkuma bifa isaatii akkuma amala isaatii akkuma bifa isaatii amalli isaa garagara waan ta'eef homaa sitti hin dhagahamne siin jedha egaan amooniyyuu boo'ee geggeesse maaliif jennaan na cinqanii ani firii ta'ee jiraachuu barbaadaa jedhee dhugumatti ilma dhiiraati qobaa bare namni qobaa bare nama wajjin jiraachuun barbaadu saniifidha kan inni ofirraa baasee qofaasaa bare waan ta'eef gara fuula duraatti wal jaallannes immoo akkamii jettee ni gaafattee jirti isa kana rabbitu beeka jedhe waan ta'eef hundaafiyyuu jechuudha yoo rabbiin waliif qoode waggaa meeqayyuu haa ta'u wal fuuchuu danda'u yoo rabbiin waliif qoode yoo rabbii waliin qoodiin immoo wanti godhamu tokkollee hin jiru jechuudha innillee nan dhibbadhe firiin ta'aati narraa deemi jedheeni isheenis tole jettee silaa namaa dhageessi dhugaa rabbii waanallee yoo ishi jetti isheen takka hin jettu bar dhugaa rabbii takka hin jettu tole jetti waa hundumaayyuu jechuudha malee jechuu deemtee jirti hundaafiyyuu biraa deemtee jirti garuu dhaamsiseen dhaammattee si jaalladha
si kabajaa waa hundumaa naaf taatee jirta waan ta'eef gadda irrattis gammachuu irrattis rakkina irrattis na bukkee dhaabbattee jirta waan ta'eef kanaafuu nan gatini jetteeni akka obboleessa koo hangafaatti na bira dhaabbadhu yeroo hamma kan namni na bira hin jiru namni na bira dhaabbatu hin jiru jettee himattee deemte jechuudha. Viidiyocha keessatti dhaggeeffattanitti hundi keessan iyyuu ammoo akka obboleessa keetiitti diraamaallee haa ta'u waan adda addaa viidiyoo wajjin dalagaa dhugaa rabbii qoosaas haa ta'u piraankiis haa ta'u piraankiis godhii diraamaas hojjisiisi baay'ee dandeettii qabdi waan ta'eef ayyuuni akkasitti viidiyoo hojjechuu dandeessu noormaalii jechuu himtanii otoo waliin loliin dubbii tokko malee jechuudha. Seera qabeessaanii yoo piraankii hojjettanii yoo diraamaa hojjettanii ilaala nuti horma jala dannee ilaalla miti dhugaa rabbii ijoolleen keenya seera qabeessaan diraamaan hojjetan malee otoo diraamaa hojjetanii nuti iyyuu isaan daawwannaa jechuudha. Horma jala oollaa nagarre dhugaa horma jala oollaa isaan ilaalaa oollaa jechuudha. Kanaaf egaa amoonis hin boo'e egaa ayyuunis boossee deemte maaliif nama tokko isheen beektaa garaa keessaa waan qabdu garaan ishee qulqulluudha dhugaa rabbii baay'ee tokko qulqulluu dhugaa rabbii nama sharrii namatti yaadu miti nama hamaa namatti yaadu miti keessisee duwwaa dhugaa rabbii offaadha namni afaaniin dubbatu si jammari keessisaa duwwaadha dhugaa rabbii kan afaaniin hin dubbanne sharrii baay'eetu jira malee jechuudha. Sharrii namatti yaadu ammallee rabbiin sharrii seerraa qabu rabbiin hamtuu seerraa qabu dhugaa rabbii nama afaaniin dubbatu hin jibbinaasin namni afaaniin dubbatu tasan jibbinaa dhugaa rabbii namni afaaniin hin dubbanne lafa jala simiidha garaasaa keessa shiboodha maramaa dhugaa rabbii kun waan tokko qulqullummaa ishee jirti jechuudha. Rabbiin iyyuu kanaafuu ol fuudhee tokkichaan ol guddisee jechuudha. Akka ijoolleen ishee arrabsituuf akka ijoolleen ishee xiqqeessituuf hin guddattu asin iyyuu hin geessu dhugaa rabbii garuu keessa immoo rabbiin immoo laalee ishee guddisaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo baay'ee haasa'uu hin danda'u ijoollee keenyaan illee hojiirra jira biisiidha. Ayyuu keenya homaa sitti hin dhaga'amini homaa hin yaadini hunduma rabbi namaa qoodeedha. Addunyaan kun gabaabduudha waan ta'eef of hin cinqinii inniyyuu yoo rabbi laaffisee inniyyuu yaada jijjiirratee dhufee gaaffii jaalalaatiif dhiyeessuu danda'a hin beekamu hojiin rabbii dhugaa rabbii hojiin rabbii hin beekamu ati abdiin kutatiniiti viidiyoo akka obbolummaa wajjin taphadhu wajjin jiraadhu nyaadhaati wajjin dhugaa wajjin bashannanaa malee waliin lolinaa waliif galaa inni sammuunsaa boqotu xiqqoo hin dhiphatee firii ta'uun barbaadaa jedhe waan ta'eef firii haa ta'u homaa sitti hin dhaga'amin si jibbee miti sammuusaa firii gochuuf waan ta'eef isin jedha ayyulee koo akkasi ijoollee keenya hedduu qaraana nyaatte dhugaa rabbii hedduu tokko qalbiin kee na cabee gaafa isheen gadditu jaaladhu waan gaafa isheen kolfitee taphattee nama kana walitti buuftee achiin asiin intinii taate malee natti hin tolu dhugaa rabbii viidiyoo irraan dalagu jedhee bakka na dabbaraa dhufee irraa dalagee jechuu isheen kolfite malee jaaladhu waan dhugaa rabbii gadduu isheen barbaadu akkasiin isin jedha baay'ee naasa'u chaawwana gaantura galatooma.